Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaanuu baga ayyaana damaraa masqalaa bara 2018 nagaan geessanii isiniin jenna. Ayyaanni damaraa masqalaa haala miidhagaa ta'een sa'aatii 8 walakkaa naannoo sunii kaasee tamsaasa kallattiitiin daawwattoota keenya biraan gahaa turree jirra. Haala miidhagaadhaan guutummaa biyyattiitti kabajameera. Eeyyanii egaa riippoortaroonni keenyas akkuma nu biraan gahan sammuu foddaa televezyiinii keenya akkuma daawwattoota keenya biraatiin gahaatii turre jechuudha. Ayyaannichi bifa ho'aa ta'een haala miidhagaa ta'een egaa liyyuu silaatu gadi baanee itti dhaqnee gaarii ture. Asitti dabarsineera daawwattoonni keenyas akka ittiin gammadan abdii qabna. Hundaafuu hordoftoota amantaa kiristaanaan hundaan baga ayyaana damaraa masqalaa geessan jecha odeeffannoo bifa biyyaa keenya kan guyyaa kana eegalleetti kan jiru Mabeetti Shoomaa fi Olaanaa Yaaddeessaa odeeffannichi isin biraan gahaa turtii kan taasisu ta'a. Gara oduuwwan ijoo sa'aatii kanaaf qabanneetti kan darbinu ta'a. Walitti bu'iinsoota dhiifamaa fi araaraan furuun misoomaa fi tokkummaa irratti akka xiyyeeffatamu Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuuna Maatiyaas hubachiisan. Ayyaanni masqalaa fakkeenya dhugaa awwaalame baasuutii jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed ergaa baga geessanii dabarsaniin. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii riiformii gaggeessuun mana marii tasgabbii Afrikaaf bakka bu'iinsa malu akka kennu pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee hubachiisan. Odeeffannoo maddeen alaatirraa Indiyaan magaalaa Mombaay jiraachaa miiliyoona 22 ol qabdutti misooma deebisanii ijaaruu fi haaromsuu ifoomsite. Kenya egaa kunniin oduuwwan ijoo sa'aatii kanaaf qabannee isin biraan gahuudhaaf qopheeffanneedha. Egaan kunniin oduuwwan ijoodha. Kanatti aansuudhaan immoo odeeffannoowwan gaggabaaboo sa'aatii kana kan isaan biraan geenyu ta'an waliin turaa jenna. Daawwattoota keenya odeeffannoowwan keenya itti fufna. Ministeerri muummee Abiy Ahmed ayyaana masqalaa sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Ministeerri muummee Abiy ayyaanicha sababeeffachuudhaan gama fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa taanu dabarsanii. Ayyaanni masqalaa wayita yaadatamuu dhugaa awwaalametu akka hin hafne yaadanna. Bakka fannoon itti awwaalame gaara ta'ee ture. Namoonni awwaala kana booda akka hin baane amananii turanis amantoonni tokko tokko abdii hin kutatiin turaniirus jedhan. Ammuma yeroo deemaa dhufu warri awwaalaman kan mo'atan itti fakkaate gammadanii turanis jedhanii jiru. Fannoon awwaalame akka waan seenaa ta'ettis fudhatamee tures jedhani. Namoonni ciccimoon, namoonni dhugaa barbaadan, namoonni ifaa dukkanaa ibsan kanneen xuraa qulqulleessan wayita dhufan ammoo fannoon bakka awwaalame baheesse jedhanii jiru. Dhugaan hin awwaalamu yeroon isaa wayita ga'u dhukkee jalaa baafame ashaaraasaa mul'isaa soba akka hurrii bittinneesse dhugaa immoo ol kaasee mul'isas jedhani. Dhugaan Itoophiyaas akkasii iyyi lukkuu aduun akka hin baane gochuu hin danda'u. Kochoon simbiraa halkan bari'uu aduu dhorkuus hin danda'us jedhaniiru. Dhugaan Itoophiyaas akkuma fannoo dhukkee ofirraa kaasee biyya ofirraa haxaa'ee xuraawaa diigee ifa ba'a. Warri waraanan ni argum. Gubbaarra taa'anii akkuma ishee argan jalas taa'aniis ni raajeffatu jedhani. Damaraan ida'amuun hoogganamne cimnee qotuun badhaadhina Itoophiyaa ni mirkaneessinas jedhanii jiru. Barri kun bara ifaa Itoophiyaa wayitaa bahuu itti arginudhas jedhan. Irra deebi'uun ayyaana damaraa fi masqalaa gaarii nuuf ta'us jedhanii jiru. Itoophiyaan ilmaan isheetiin kabajamtee bara baraan haa jiraattu. Uummanni Itoophiyaa fi uummanni ishee haa eebbifamanii jechuudhaan dhaamsa isaanii ergaa baga geessanii dabarsaniiru.
Ministeerri muummee Taanaa Tamasgeen Xuruunee ayyaana masqalaa sababeeffachuudhaan ergaa bagageessanii dabarsanii ayyaanni masqalaa ayyaana irra deebiidhaan mul'achuu fi ol ka'uutii jedhan ministeerri muummee Taanaa obbo Tamasgeen Xuruunee. Masqalli waggaa 300 oliif awwaalamee turuu yaadachiisuun waan badee fi dagatame fakkaatee akka tures eeranii jiru. Waggoottan booda hoogganaa jabaa wayita argatu damaraan dhaabbachuu fi gaarri qotamuun irra deebiidhaan bahee mul'achuus ibsaniiru. Kun Itoophiyaafis kan hojjetudha irra deebiidhaan ni kaati irra deebiidhaan ni ifti irra deebiidhaan addunyaatti ni mul'atti jedhani ayyaanichi ayyaana gaarii akka ta'us hawwii qaban ibsaniiru. Ayyaanni damaraa masqalaa magaalaa Finfinnee addabaabayii masqalaatti sirnoota garaagaraatiin kabajamee jira. Saganticha irrattis sirnoonni kadhannaa gaggeeffamanii jiru. Faarfannaawwan garaagaraas dhihaataniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ministeera aadaa fi ispoortii Shoowit Shaankaa dureewwan amantichaa fi hooggantoonni mootummaa federaalaa fi naannolee akkasumas hordoftoonni amantichaa hedduun kabaja ayyaana damaraa masqalaa addabaabayii masqalaatti gaggeeffame kan irratti argamaniiru. Turistoonni biyya alaa hedduunis kabaja ayyaanichaa irratti argamuun ibsameera. Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas damaraan masqalaa fakkeenya jaalalaa ta'uu eeruun lammiileen biyyattii hundinuu nageenyaaf dhimma akka carraaqan dhaamanii jiru. Sirni gubaa damaraasi Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaasiin durfamuun gaggeeffameera. መስቀሉ አደረሳችሁ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ በወንጌሉ ያመናችሁ በወንጌሉ ያመናችሁ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ወሃቤ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድን ለእለነ አምን ወሃቤ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድን ለእለነ አምን ለመላው ዓለም መሰረት ነው የቤተ ክርስቲያን መስቀል ብርሃን ነው ለመላው ዓለም መሰረት ነው ለቤተ ክርስቲያን ሰላምን ሰጪ ayyaana damaraa masqalaa magaalaa Finfinnee addabaabayii masqalaatti kabajame irratti Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas ergaa dabarsaniiru. Ergaa isaaniin araara jaalalaa fi tokkummaan akka cimu dhaamani. Haqummaa fi walqixxummaan qajeeltuu lammiilee biyyattii hundas akka ta'u ibsanii jiru. Kabaja ayyaana masqalaa bara kanaa bara hidni haaromsaa guddichi Itoophiyaa tokkummaan ijaarame xumurametti kan kabajamu ta'uun isaa adda isa taasisas jedhanii jiru. ዘንድሮ በዓለ መስቀል አከባበር ልዩ የሚያደርገው
እግዚአብሔር የሰጠን የውሃ ጸጋችን ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ለመጠቀም በአንድነት ተባብረን ባካሄድነው ጥናት የህዳሴ ግድባችንን አጠናቀን ባስመረቅንበት ማግስት እየተከበረ ያለ መሆኑ ነው። ከበጃ አያነ መስቀላ በረከና ከን አደ ጎዱ ኬና ቢሻኒ waaqayyo nuuf kenne karaa qaqabeessa ta'een fayyadamuuf tokkummaadhaan waltumsine qo'annoo taasifneen hidha haaromsaa keenya xumuruudhaan bara eebbisiifnetti ta'uusaati. Taateen kun biyya keenyaaf milkaa'ina misraachoo lammata dhalachuu labsedhaa yoo jenne ukukkusuu hin ta'u. Kanaanis waaqa keenya galateeffachuutu nurra jira. Qaamoleen hojichaa irratti ashaaraa isaanii ka'an hunduu galateeffamuu qabu. Isaan galateeffanna. Yeroo itti aanuttis hojiilee misoomaa biyyi keenya hojjechuudhaaf qabatte qulqullinaa fi ariitiidhaan hojjetamanii xumuramanii faayidaa uummata keenyaaf akka oolanii fi hundi keenya hirmaachuu qabna. Hojiilee misoomaa baroota ce'aniif rakkoolee furmaata ta'an akka dhugoomuuf kan danda'an uummanni tokkummaa fi gamtaadhaan ka'uun gara hojiitti yoo galu ta'uu isaa hidhaa guddicha haaromsa keenya irraa baranneerra. Kanaafuu kaka'umsaa fi tumsaa hidhaa guddicha haaromsaa irratti mul'isne ammas cimsinee itti fufuu qabna. ሁላችንም መረባረብ ይኖርብናል። ኤርጋን መስቀላሴ ደለለማ ሁንደ ወልቂጡማዳን ጅራችሱ ተው ለጴራ ሁበቹዳን በረሃራት ዲፈማ ጃለላ ፊ ተኩማ ጭምሶን ምሶመረተ ከጥየፈተ ሙሴ ዋምቸ ዲሰኔለው መንግስትም ከዚህም ከዚያም የሚታዩት አለመግባባቶች በእርቅና በይቅርታ በማለፍ mootummaanis waldhabdee iddoo garaa garaatti mul'atan araaraa fi dhiifamaan darbuudhaan walqixxummaa fi haqa qabeessa mirkaneessuun akkasumas araaraa fi deemsa dheeraa deemuudhaan itti gaafatamummaa isaa uummata gara tokkotti deebisuun akka bahatuuf carraa kanaan waamicha koon dabarsa. Ergaan fannoos dhala namaa hunda walqixxummaan jiraachisuu ta'uun lapheerraa hubachuudhaan bara haaraa kanatti walii keenya wal balleessuu irra gamtaan hojjennee waliin misoomuu filannoo keenya haa godhannu jechuun maqaa waaqaatiin ergaa abbummaa keenya dabarsina. በጋራ ለማበትን ምርጫችን እናድርግ በማለት በእግዚአብሔር ስም አባታዊ መልእክታችንን Hayyee daawwattoota keenya ammoo egaa odeeffannoo dabalataa miira duratti nu biraan gahee kan ture riippoortara keenya Sisaay Soorichaa Adababayii magaalaa Finfinnee Adababayii Masqalaarraati. Ammoo odeeffannoo dabalataa nu biraan gahuudhaaf toora irratti kan argamu. Sisaay miirri achi ture maal fakkaata? Ergaawwan achirratti darban sun gabaasfitoo maal fakkaatu? Maal jedhamee kan jedhu nu biraan gahime? Baay'ee guddaa galatoomaa olaanaa fi mabeeta egaa guyyaa har'aa ayyaanni daamara jala bultii ayyaana masqalaatti kan kabajamu iddoo amma itti argamnu kana diree masqalaatti sirna ho'aadhaan kabajamaati jira. Keessattuu egaa ayyaanni kun ayyaana sabaaf sablammoonni iddoo garaagaraatii irratti dhufanii waliin kabajan ta'uu isaatiin wal qabatee egaa waaree boodarraa jalqabee bifa addaatiin ayyaanni kun ayyaana kabajamaa turedha. As diree masqalaatti keessattuu hawaasni bifa adda addaatiin uffata aadaa uffata amantiidhaan wal qabatan illee uffatee iddoo kanatti argamee yeroo ayyaana kana kabaju egaa keessattuu tokkummaan biyyaalessummaa kan keessatti mul'ate jechuun dandeenya. Wanni taajjabnes isa kana egaa waaree boodarraa jalqabee hawaasni hedduun asitti kan kumaatamaaf lakkaaman asitti argamanii diree masqalaa irratti sirna amantiitiin dabalata akkaataa duudhaa amantiitiin dabalata keessattuu akkaataa turizimii biyyattii guddisuu danda'uun asitti diree masqalaatti egaa taateen gurguddaan ta'aa tureeti jira. Egaa kadhannaa amantaatiin dabalata sirna duudhaa amantaatiin dabalata akkuman sila kaasee keessattuu gama turizimiitiin akkaataa hawwataa ta'een kabajamaa tureeti jira. Kanaan dabalata hordoftoota amantichaatiin dabalata namoonni amantaalee garaagaraa hordofan illee iddoo kanatti argamanii daawwachaa turaniiti jiru. Keessattuu akkuma beekamu ayyaanni masqalaa yuuniskoo irratti galmaa'uu isaatiin wal qabatee ayyaanni masqalaa egaa kan Itoophiyaanota
qofa osoo hin taane sadarkaa idil addunyaattis qabeenya turizimii guddaa ta'uu isaatti wal qabatee turistoonni hedduun dhufanii iddoo kanatti daawwachaa turaniiti jiru. Keessattuu warreen adiidhaan dabalataa kanneen akka Afrikaanonni hedduun iddoo kanatti argamanii daawwachaa turuun isaanii egaa wanta taajabne keessaa isa ijoodha jechuun danda'ama. Kanaan wal qabatee egaa turizimiidhaan wal qabatee Itoophiyaan akkuma beekamu yeroodhaa gara yerootti xiyyeeffannoo turizimiidhaaf kenniteen dinagdee guddisuu keessatti shoorri turizimiin qabu utubaalee 5 kaa'aman keessaa tokko ta'uunsaa kan beekamudha. Kanaan wal qabatee egaa kanaaf immoo utubaa kan ta'u ayyaanni masqalaa ayyaanni daamaraa guyyaa har'aa asitti dirree addabaabaayii masqalaatti kabajames egaa calaqqee kanaa keessaa isa tokko jechuun danda'ama. Namoonni garaagaraa iddoo kanatti argamanii daawwannaan isaan taasisanis magaalli Finfinnee yeroodhaa gara yerootti miidhaguudhaan wal qabatee handhuura magaala Finfinneetti as addabaabaayii masqalaatti ayyaanni kun kabajamuun isaa egaa turistootaaf haala mijataa uumuu isaatiin wal qabatee turistoonni hedduunis hirmaataniiti jiru. Egaa ayyaana kanarratti hordoftoota amantichaatiin dabalata abbootiin amantaattis iddoo kanatti argamanii ergaalee garaagaraa dabarsaniiti jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeetis egaa ergaa isaanii dabarsaniiti jiru. Keessattuu magaalli Finfinnee yeroodhaa gara yerootti miidhagummaa ishee yeroo dabalaa jirtu kanatti ayyaanni kun immooyyuu bifa miidhagaa ta'een yeroodhaa gara yerootti hirmaachisummaan isaa bal'atee kabajamuun isaa magaalattiidhaafis ta'ee sadarkaa biyyaattis egaa faayidaan inni qabu guddaa ta'uu isaatii. Keessattuu maqaa biyyattii guddisuu keessatti turizimii biyyattii guddisuu keessatti shoorri inni qabu olaanaa ta'uu isaa kaasaniiti jiru. Kantiibaa Adaanech Abeebee akkasumas immooyyuu ministeerri aadaa fi ispoortii Shawwit Shaankatis argamanii egaa keessattuu aadaa hawaasaa guddisuu keessatti turizimii guddisuu keessatti shoorri inni qabu guddaa ta'uu isaa kaasaniiti jiru. Kanaan wal qabatee egaa hordoftoonni amantichaatis ergaalee dabran akkasumas immooyyuu faaruu garaagaraatiin ayyaana kana miidhagsaniiti jiru. Keessattuu ayyaanni masqalaa ayyaana mallattoo ifaa ta'uu isaatiin wal qabatee walooma tokkummaa jaalala cimsuu keessatti shoorri inni qabaatu olaanaa ta'uusaa kan beekamudha. Kunis egaa hirmaattota gidduutti miira guddaa akka uumee fi akkasuma tokkummaa biyyaalessaa cimsuu keessatti shoorri inni qabu guddaa ta'uusaa egaa ayyaana kanarratti kabajaasitti kabajame irratti wanti guddaan mul'ate isa kanaan wal qabatee kuni gara fuula duraattis keessattuu mallattoo ifaa ta'uunsaa gara fuula duraattis xurree ifaa qabatanii walooma cimsuu biyyaalessummaa cimsuu keessatti shoorri ayyaanni daamaraa masqalaa qabu olaanaa ta'uusaa egaa ergaaleen garaagaraa darbaa turaniiti jiru. Bifa adda ta'een as dirree masqalaatti ayyaanni daamaraa kabajameeti jira. Olaanaa fi mabeet. Hayyee guddaa galatoomii sasaay wantoota achi jiran kallattiidhaan nu biraan ga'uu keetiif ulfaadhu yeroo gaarii siif haa ta'u. Masqala Kiristoos wayii ላኪራኮስ ንዑስ አነ በውእቱ መዋዕል ወባሕቱ አቡየ ነገረኒ ቀራንዮ ስሙ ለውእቱ መካን ወባሕቱ አቡየ ነገረኒ ቀራንዮ ስሙ ለወልድ ወሬዛ ንግረኒ ሀበአዶ መስቀለ ክርስቶስ ወይቤላ ኪራኮስ ንዑስ አነ በውእቱ Hojii gaggeessaan mana lubummaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Saawuroos masqalli ilmaan namaa waaqa wajjin kan itti araarsee yookaan itti araaraman nageenyi jaalallii fi tokkummaan kan itti bu'ee ayyaana guddaa ta'uu isaa ibsanii. Ayyaanichas wayita kabajnu jireenya hafuuraa keenyaa cimsachaa nama mana amantaa fi biyya isaas tajaajilu ta'uu akka qabnu yaadachiisaati jedhanii jiru. መስቀል የሰው ልጆች ከእግዚአብሔር ጋር የታረቅንበት ሰላም ፍቅርና አንድነት የተገኘበት መስቀል ilmaan namaa waaqa wajjin kan itti araaramne nageenyi jaalallii fi tokkummaan kan itti bu'e ayyaana araarri itti labsameedha. Ayyaana guddaa kana yoo kabajnu gooftaan fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kennaa fayyinaa dhala namaa maraaf kennee yaadachuuni ayyaana hafuuraa waan ta'eef hundi keenya gocha foonirraa fagaannee hojiilee hafuurawaa raawwachaa kabajuu qabna. Masqalaan Yesuus Kiristoos akkuma samii fi lafa tokko godhe nutis yaada gargar nu dhiibanirraa fagaannee tokkummaa hafuurawaa keenyaa cimsinee mana amantaa keenyas biyya keenyas taajiluu qabna. እኛም ከልዩነት ተግባራት በመራቅ
መንፈሳዊ አንድነታችን አጠንክረን ቤተ ክርስቲያናችንና ሀገራችንን ልናገለግል ይገባል። Hojii gaggeessanii mana lubummaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuuna Saawuroos ayyaanichi karaa milkii qabuun eegalamee akka xumuramuuf qaamoleen federaalaa fi mootummaa keessumattuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee kantiibaa Adaanech Abeebee galateeffataniiru. በአጠቃላይ የመስቀል በዓል የአንድነት በዓል በመሆኑ ayyaanni masqalaa ayyaana tokkummaa ta'uu isaatiin dabalataanis tokkummaa biyyaa fi nageenyaaf gahee bakka bu'aa kan hin qabnedha. ayyaanni kun nagaadhaan karaa milkii qabuun eegalamee akka xumuramuuf qaamoleen federaalaa fi mootummaa keessattuu bulchiinsi magaalichaa kantiibaan Adaanech Abeebee baasii ayyaanichaa hunda danda'uun deeggarsii fi tumsi nuuf taasisan walumaa galatti mana amantaa keenyaaf tumsa deeggarsaa nuuf taasisaniif galatooma jechuun manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo isin galateeffatti. ያደረጉልን ድጋፍና ትብብር በጣም እጅግ ምስጋና እናቀርብላቸዋለን። ቤተክርስቲያን ታመሰግናቸዋለን። Daawwattoota keenya itti ufneeti hanjirru hojiin misooma magaalaa Finfinneetti hojjetaman miidhagina magaalattii dabaluun kabaja ayyaanotaa turistootaaf hirmaachisanii fi haala mijataa uumaa jiraachuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee himanii jiru. Kantiibaa Adaanech kabaja ayyaana Damaraa Masqalaa Addabaabii Masqalaatti kabajame irratti argamuudhaan ergaa dabarsaniin misoomni magaalattii kabaja ayyaanotaaf haala mijaawaa uumuus dubbataniiru. Ministeera aadaa fi ispoortii Shoowit Shaankaa gama isaaniitiin ayyaanni Damaraa Masqalaa calaqqee heddummina Itoophiyaa ta'uu ibsanii mangistuu akkuma. ayyaanni Damaraa Masqalaa bara 2018 Addabaabii Masqalaatti sirnoota garaagaraatiin kabajameera. ayyaanicha irratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ayyaanni Masqalaa yeroo kabajamu jaalala Yesuus Kiristoos addunyaa cubbuudhaan dukkanooftee ibsuu fi lubbuu isaa aarsaa godhee yaadachuuf jedhan. kunis agarsiistuun isaa yeroo roobaa fi ganni darbee ifti birraa itti dhufutti kabajamuu isaatis jedhan. የመስቀል በዓል ሲከበር ከሁሉ በፊት የሚያስታውሰን ayyaanni masqalaa yeroo kabajamu waan hunda dura kan nu yaadachiisu Yesuus ilmaan namootaaf aarsaa inni fannoo irratti kaffaledha. addunyaa cubbuudhaan dukkanoofteef ibsuuf lubbuu isaa aarsaa taasisuun kan itti ibsedha. የተገለጠበት ኃይልና የጽናት ምልክት እንደሆነ ይታመናል። ayyaanni bara kanaas yeroo biyyattiin cichoomina lammiilee biyyattii fi mootummaatiin hidha haaromsaa guddicha milkeessuun dukkana hiyyummaa fi dubattafummaa keessaa ba'uun tarkaanfii guddaa gara fuulduraatti itti fudhate ta'uu adda akka taasisu kan himan kantiibaa Adaanech misoomni magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamanis ayyaanota turistoota hirmaachisanii fi haala mijataa kan uumee fi hawwattummaa biyyattii kan dabalee akka ta'e simaniiru. መስቀል ደመራ በዓልንና መስቀል ደመራ በዓልን የመሳሰሉትን Damaraa masqallii fi ayyaanota uummataa dirree irratti kabajaman biroof misoomni magaalattii keessatti hojjetamaa jiran turistootaaf hawwattummaa dabalataa ta'aa jira. kanaaf jiraattonni magaalaa Finfinnee fi lammiileen biyyattii misooma kanaaf eegumsa malu taasisuu qabu. ለቀጣይ ትውልድ እንዲተላለፍ የምናደርገውን ድጋፍ ከዚህ በላይ አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። ሚኒስትር aadaa fi ispoortii Shoowit Shaankaa ayyaanota gurguddoo sadarkaa biyyaatti kabajaman tokkummaa biyyaalessaa fi walitti dhufeenya lammiilee biyyattiitiif oolchuu fi xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu qabaa jedhan. ኢትዮጵያ ለዘመናት የዳበረና በትውልድ ቅብብሎሽ እየጎለበተ እምቅ የባህል ሀብት ያላት ውብና ታሪካዊ ምድር ነች። ኢትዮጵያን aadaa fi duudhaa dhaloota irraa dhalootatti darbaa dhufee biyya qabduu fi biyya seenaa guddaa qabdudha. lammiileen biyyattis aadaa waliin jireenyaa guddaa kan qabanii fi jaalalaa fi tokkummaadhaan waggoota dheeraaf kan waliin jiraatanidha. kanaaf duudhaawwan lammiilee biyya keenyaa kana tokkummaa biyyattiif oolchuun dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaadudha. እውነተኛ ትውፊት ካለፈው ትውልድ እስከ ዛሬ ለመጪው ትውልድ የሚቀጥል ኢትዮጵያዊ ባህላችን ነው። ayyaanni Damaraa Masqalaa bara kanaas bakka keessummoonnii fi dureewwan amantaa garaagaraa argamanitti kabajameera. magaalaa Adaamaatti sirna kabaja ayyaana Damaraa Masqalaa bakka abbootiin amantaa fi hordoftoonni amantichaa argamanitti gaggeeffamee jira. Paappaasiin kutaa lallaba Shawaa Bahaa Abuna Gorgoriyoos argamuun sirna kadhannaa ayyaana Damaraa Masqalaa kanatti jalqabsiisanii jiru. Barsiisonni luboonni fi abbootiin amantaa
gadaamota bulchiinsa magaalittii bifa duudhaasaa eeggateen faarfannaa fi uffannaa calaqqee amantichaatiin dabaalamuudhaan dirree kabaja masqalaa magaalaa Adaamaa kutaa abbaa gadaatti argamutti sirna daamaraa masqalaa gaggeessaniiru. Sirnicha irratti barattoota sanbataa fi qaamolee garaagaraatiin faarfannaanis dhiyaateera. Daawwattoota dhimma kanarratti turraa riippoortarri keenya Tafarii Gammee magaalaa Adaamaatti argamu sirna daamaraa magaalaa Adaamaatti gaggeeffame kana hordofaa tureera. Tafarii akkam turtee mee sirni daamaraa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa ture maal fakkaata maal taajabdanii kan jedhume daawwattoota keenya biraan gahe. Hayyee galatoomaa egaa akkuma isin gubbaatti ibsuudhaaf yaaltan sirni daamaraa masqalaa magaalaa Adaamaatti illee akkuma kutaalee biyyoota birootitti sirnoota adda addaatiin gaggeeffameeti kan inni jiru. Egaa sirna kanarratti barattoonni sanbattaa akkasumas immoo abbootiin amantii sirna kana faayaniiti kan isaan jirani. Egaa kadhannaan adda addaas adeemsifameeti kan inni jiru sirna kanarratti akkasumas immoo faarfannaan tokkummaa biyyaa leellisanii fi akkasumas kadhannaa fi araara waaqaa leellisan adeemsifameeti kan inni jiru. Egaa bu'uurarraa daamaraa kana jechuun mukkeen iddoo adda addaatti walitti ciramuudhaan bakka tokkotti dhufanii bakka tokkotti ida'amuudhaan yookiin walitti qabamuudhaan kan gubamu jechuudha. Mukkeen kana keessa egaa humna kan qabantu jira yookiin muka jabaatu jira, muka giddugaleessatu jira, akkasumas immoo muka laafaatu jira. Kun walitti gaafa dabalaman immoo jabina uumuu waan ta'eef hiikoon inni qabu olaanaa akka ta'e sirna kanarratti ibsameeti kan inni jiru jechuudha. Paappaasiin kutaa lallaba shawaa baatis abuna Gorgorios sirna kanarratti ergaa isaanii dabarsaniiti kan isaan jirani. Ergaa isaaniitiin keessattuu akkuma tokkummaan chubboo yookiin daamaraa kanarratti mul'ate akka biyyaalessaatittis nageenya fi tasgabbii biyyaa eeguudhaaf hunduu tokko ta'uu akka qabu tubsuu akka qabuu fi barsiifata amantaatiin kiristaanonni hundi barsiifata amantaa hojiirra oolchuu akka qaban wantoota gaggaarii amantaan gorsu san hojiirra oolchuu akka qabanii fi ollaa waliin akkasumas immoo qaamolee biroo waliinis hariiroo gaarii qabaachuun namni nama waliin hariiroo gaarii qabaachuun murteessaadha waan ta'eef kana hojiitti geeddaruudhaan kiristaanonni gaarummaa amantii kana keessatti gorfamu hojiirra oolchuu akka qaban eerameeti kan inni jiru jechuudha. Gama biraatiin kantiibaan ittaanaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa mulaatu mootummaatis sirna kanarratti argamuudhaan ergaa dabarsaniiti kan isaan jirani. Ergaa isaanii keessatti hojiileen adda addaa eegalamaniiti kan isaan akka jedhanitti hojiileen adda addaa eegalameeti kan inni jiru. Hojiilee eegalame kana immoo bifa tumsaa har'a magaalaa Adaamaatti mul'ate kanaan hawaasni tumsinaan milkaa'ina hojiilee eegalameetiifis baay'ee murteessaa akka ta'e eeraniiti jirani. Hawaasa yookiin amantoota sirna kanarratti argamanis gaafii fi deebii taasifneefiiti kan isaan kan nuti jirru akka biyyaalessaatitti tokkummaan bakka kanatti mul'ate wal amanuun yookiin wal dhaga'uun xiqqaan fi guddaan wal kabajuun asitti mul'ate kun akka biyyaalessaatittis hojiirra ooluudhaan tokkummaadhaan biyyattii ceesisuudhaaf hojjetamuu akka qabu amantoonni kunneenis eeraniiti kan inni jiru jechuudha. Walumaa galatti haalonni iddoon bulchiinsi magaalaa Adaamaa kutaa abbaa gadaatitti sirna kanaaf qopheesses hawwata turizimii magaalattii guddisuudhaaf shoora olaanaa akka qabuu fi keessattuu hojiileen koriidariidhaan hojjetaman kanneen amantoota akkanaa kanas faayuu sirnoota akkanaa kanas miidhagsuu keessatti shoora guddaa akka qabu qabatamaan kan agarsiise ta'uusaa taajjabneeti kan inni jiru. Bulchiinsi magaalaa Adaamaatis sirna kana iddoo haaraa qopheessuudhaan iddoon haaraan qophaa'e kun immoo gara fuulduraatitti hawwata turizimii magaalichaa ta'uudhaan magaalattiin gama turizimiitiin waan argachuu qabdu akka argattuuf kan yaadamu akka ta'e ibsameeti kan inni jiru. Iddoon qophaa'e immoo bal'aa fi hawwataa ta'uurraa kan ka'e gara fuulduraatitti turizimoonni adda addaa turistoonni adda addaa dhufuudhaan iddoo kana ni daawwatu jedhameeti kan eegamu jechuudha. Iddichi hawwataadha.
kanammoo kan taasisuu qabu mootummaa qofa yookiin bulchiinsa magaalaa Adaamaa qofa osoo hin taane hawaasnii fi jiraattonnis akkasumas immoo abbootiin amantiitii fi hordoftoonni amantoota hundaatu tumsuu akka qabus egaa waamichi gama kanaan gama bulchiinsotaatiin taasifamee ta'e kan jiru. Walumaa galatti sirna ho'aadhaan bulchiinsa magaalaa Adaamaatti sirni daamaraa qabsiisuu gaggeeffameeti kan inni jiru. Kunis immoo barsiifata amantaa fi duudhaa amantaa bifa eegeen haala gaariidhaan haala ho'aa ta'een taateen kun gaggeeffamee darbeeti kan inni jiru. Tafarii gammee magaalaa Adaamaa odeeffannoowwan bal'aa sirna kabaja ayyaana Daamaraatti gaggeeffame nu biraan geessee ulfaadhu galatoomaa kan gaarii. daawwattoota ETV Afaan Oromoo irraa ayyaana Daamaraa masqalaa galgala odeeffannoowwan qabnu kallattiidhaan simbiraan gahaa jirraan hordofaa waan jirtaniif guddaa galatoomaa siniin jennaa ammas itti fufnee jirra mommogara kibba lixa shawaatti imalla godina shawaa kibba lixaatti magaalaa Walisootti ayyaanni Daamaraa masqalaa sirnoota garaagaraatiin kabajameeti kan jiru ayyaanichi duudhaalee afuuraa fi aadaatiin dabalamee akka kabajamee odeeffanneera. keessattuu egaa ayyaanichi hawaasa godina shawaa kibba lixaa biratti bifa addaa ta'een jala bultii guyyaa har'aa Daamaraarraa kaasee akka kabajamaa ture ibsameeti kan jiru bara kanas ayyaanichi bifa duudhaa isaa eegeen guyyaa har'aa ayyaanni Daamaraa kabajameera. dhimma kana irra turra daawwattoota keenya magaalaa Wilisootti kan argamu riippoortarri keenya Saxxoota Shoomee kallattiidhaan toora irratti argameeti kan inni jiru. Saxxoo akka mooltee bagattiin singeessi jechaarraa mee haalli kabaja Daamaraa kan magaalaa Wilisoo maal fakkaata kallattiidhaan wantoota achitti gaggeeffaman daawwattoota keenya biraan ga'e. Tole akkuma gaawoliin hordofaa turre guyyaa har'aa kana ayyaanni Daamaraa sirna adda ta'een xumurameeti kan inni jiru. Egaa keessattuu magaalaa Walisoottis bakkeewwan torba yookiin immoo mana amantaa torbaa hawaasti garanatti akkasumas immoo taabonni bakka tokkotti ta'uudhaan egaa ibsaan mana amantaa Ortodoksii Abboo jedhamutti kan raawwate. Egaa sirna kanarratti faaruuwwan garaagaraa kan amantichaa beeksisan
akkasumas immoo duudhaa amantichaa kan eeggatan kan waan hedduu jaalala tokkummaa fi akkasumas bu'aa bahii hedduu of keessaa qabu agarsiisu dhiyaatee jira. Egaa keessattuu masqalli mootii ayyaanaa akkuma jedhamu masqalii yookiin immoo fannoo dhokatee tureetu barbaadamee argame jedhameeti kan amanamu. Egaa kanaanis keessattuu masqalli tokkoffaa irratti jaalala ayyaana jaalalaa ta'uu waltajjii kanarratti yookiin immoo sirna kanarratti ka'ee jira. Namni kan itti wal jaalatu, namni kan itti obboleessi obboleettii akkasumas immoo ollaasaa kan itti jaalatee tokkummaadhaan jiraatu akka ta'e gama biraatiin masqalli tokkummaadha. Qaama kamiyyuu osoo sabaa fi sablummaa yookiin sanyii irratti hin hundoofne kan bakka tokkotti fidu ta'uusaa dhagaamee jira. Keessattuu lallabaa adda addaatiin akka dhageeffachaa turretti masqalli gara birraatti yookiin gara ifaatti ba'uudha kan inni agarsiisu. Egaa keessattuu Oromoon immoo kan inni yaadu gannarraa yookiin immoo bacaqii gannaarraa gara booqa birraatti ce'uudha. Kana jechuun immoo gaafa laga ce'an ofuma qofaa fi ce'uu osoo hin taane qaama biraatis qabatanii ce'uun akka barbaachisu. Kanaaf ce'umsa akka ce'umsatti ilaaluun ni danda'ama jedhanii jiru. Masqalli immoo nageenya kan itti lallabamuu qabu, nageenya namni jaalala walii agarsiisuu akka qabu. Akkasumas immoo masqalli isa dhabe yeroo itti deeggaran yookiin ayyaana itti wal deeggaruun barbaachisu, yeroo biraatis deeggarsi barbaachisu. Guyyaa har'aa kana immoo yookiin immoo ayyaana kanarratti isa dhabeef waa gargaaruun tokko nyaatee tokko agabuu buluu akka hin qabne, ollaan isaa gaafa quufee bulu tokko immoo garaa isaa hooqqachaa buluun akka hin barbaachisne egaa odeeffannee jira. Egaa walumaa galatti bifa adda ta'een naannoo godina Shawaa Kibba Lixaa fi akkasumas magaalaa Walisooti amantoonni akkasumas immoo abbootiin amantaa hoggansi magaalaa bulchuu akkasumas kan godina bulchuu bakka argametti sirna adda ta'een bifa bareedaa ta'een ayyaanni masqalaa yookiin immoo daamaraan xumurameeti jira. Egaa ayyaanni daamaraa akkasumas immoo ayyaanni boruu kan milkiisneef ta'u jecha xumurree jira. Ayyeessatti odeeffannoo bal'aa nu biraan geessee fi nagaan bulii galatoomuu ulfaadhu siin jenna. Daawwattoota keenyaatti fufnaa ammas ayyaanonni uummataa fi amantaa agarsiistuu heddumina Itoophiyaa ta'uusaa tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa beekseera. Ayyaanni damaraa masqalaa hambaalee kiliyaa Itoophiyaan sadarkaa addunyaatti UNESCO irratti galmeessite keessaa tokko ta'uu tajaajilichi yaadachiiseera. Ayyaanichi guutuu Itoophiyaatti dhalootarraa gara dhalootaatti darbaa ergaa as geetii booddee agarsiistuu hedduminaa fi tokkummaa sabdaneessummaa uummata Itoophiyaa ta'aa dhufuun ibsameeti kan jiru. Hambaa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomanii UNESCOtti galmaa'ee fi duudhaa isaa eeggatee akka itti fufuu fi Itoophiyaanotarraati darbee hambaa dhala namaa hundaa ta'ee akka itti fufuu fi hojjechuun murteessaa ta'uun ibsameera. Itoophiyaanonnis ayyaana dabara masqalaa waggaa waggaadhaan duudhaa hawaasummaa haala eegeen kan kabajan ta'uu kaasuudhaan guddina damee turizimiitiif qooda isaa baachaa akka jirus eereera. Ayyaana dabara masqalaa bara kanaa kan kabajnu wayitee injifannoo Itoophiyaanonni waloon milkeessine xumuramuu hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa jiru irratti ta'uu ibsichaan eereera. Kunis ayyaanicha daran kan miidhagsu ta'uu ibsuudhaan baga ayyaana dabara masqalaa geessanis jedheera. Daawwattoota kan daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromooti. TV Afaan Oromoorraa odeeffannoo bifa biyyaati jennu oduudha. Sa'aatii odeeffannoo bifa biyyaati. Oduu gaggabaaboo sa'aatii kanatti isin biraan gahaatee jirru akkasumas ayyaana damaraa irratti xiyyeeffachuun odeeffannoowwan garaagaraa riippoortaroota keenya biraa isin biraan gahaa jirra. Amma immoo gara magaalaa Bahar Daaritti kan imallu ta'a. Ayyaanni damaraa masqalaa magaalaa Bahar Daaritti sirnoota garaagaraatiin kabajamee oolee jira. Kabaja ayyaanichaa irratti immoo kadhannaawwan lallabaa fi faarowwanis dhiyaataniiru. Paappaasiin kutaa lallaba Bahar Daar Abuuna Abrahaam ayyaanni damaraa masqalaa faaya hordoftoota amantichaati jedhan. Damaraan masqalaa mallattoo cichoominaa fi dhugaadhaaf ifaajuu akka ta'e dubbataniiti kan isaan jiranii. Ayyaanicha irrattis dureewwan amantaa hordoftoonni barsiisonni fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa daawwattoonni biyya alaa fi biyya keessaa irratti argamaniiru.
Haaluma wal fakkaatuun ayyaanni damaraa masqalaa magaalaa Naqamteettis gaggeeffameera. Ayyaanichaan sirnoonni duudhaa amantichaa gaggeeffamuunis eerameera. Hordoftoonni amantichaa hedduunis sirna damaraa raawwatame kanarratti argamaniiti kan isaan jiranii. Abbootiin amantaas kabaja ayyaanichaa irratti ergaawwan hafuuraa garaagaraa dabarsanii jiru. Ayyaanni damaraa masqalaa fakkeenya araaraa, jaalalaa fi tokkummaa ta'uunis eerameera. godina shawaa kibbaa lixaatti guyyoonni masqalaa moggaasa maqaa garaagaraatiin kan kabajamanidha. Maanguddoonni godina shawaa kibba lixaa fi magaalaa Walisoo ayyaanichi duudhaa tokkummaa, jaalalaa fi wal gargaarsaa of keessaa qabaachuu himanii jiru. Saxoota Shoomee garasitti imaluun gabaasaa nu ergee kattaanitti dhiyaata. Balixaa fi magaalaa Walisootti ayyaanni masqalaa moggaasa garaagaraan akka kabajamu maanguddoonni dhalattoota naannichaa ETV waliin turtii taasisan himan. Haaluma kanaan guyyaan 12 galcha misirroo jedhamee kan waamamu yoo ta'u, fulbaanni 13 fi 14 moggaasa fi kabaja mataa isaanii qabaachuu odeeffanneerra. Fulbaana 12 galchaa baranee jedhama. Baraneen kun bara darbite eerumte. Bakka eerumte sana abbaan intalaa kun haati intalaa kun dhaqanii fudhatu torban lama masqalli torban lama naaf dhaqanii fudhatanii mana ofii kaa'u dhiyaana ishii waan wayii qopheessuu fi waa danuutu qophaa'a dhiyaana qophaa'e sanaa wajjin gaafa 12 deebitee mana dhirsa ishiititti galti. Maaliif masqala qalma ala nooltu. Gaafa 13 dubarri waggaatti abbootiin akkanatti himatu dubarri waggaatti buna haatitti kennitu. Qodaa bittee keessifaati buna haatitti kennitu irraa qicceetti ol keessi qusannaa sumaan barti qusannaa barisuuf qodaa bittee achi keessi hanga waggaa tokkotti waan cimmiste sana galgala gaafa 13 buna jaraa dafe. Fulbaanni 15 guyyaa qalmaa yoo ta'u fulbaanni 16 guyyaa ibsaa gaheessotaa fulbaanni 17 daaraa guddaa akka jedhamu maanguddoonni kanneen himaniiru. Gaafa 15 immoo kun hin qalla qalma kan nama jabaati hin qalla kan qabu qophaa illee nyaachuu hin danda'a wanti nama dhowwu hin jiru. Kan immoo qabne walitti fidee nama 5 6 7 ta'e fidee dubbi tokkotti horii guddaa bitee qalatee adda adda hirata isallee hin qabne achi keessatti akkaatanneeti mee amaddatu wal mara kunneen itti kennine akka inni gabuun bulee boona. Gaafa 16 galgala kana maal jedhu sitti fakkaate maanguddoon ka'eeti baga ganna nagaan baatee waan hortalee horatteen ibsaa 8 waaqinoo quba jette 8 didirootti siyyaa naanna'u. Isaanis achumaan isinis baga nagaan baatanii waan hortanii horattanii wajjin ibsaa 8 argitan 8 diruu akkanumatti isinii naanna'uu jedhu. Kanarra ijoolleen ibsaa sanatti naannofteet goroggorii sirbiti. Goroggoree darbaa daree koo biyyoo koo goroggoraa birroolee sirbaa bulaniit abbaa waa kennuuf kennee abbaa waa jedhu jedha. Qophiin ayyaana masqalaa hagayya 13 guyyaa mijirri dhaabbatu kan eegalu yoo ta'u mijiriin dhaabbatu mukkeen gosa garaagaraa irraa ta'uun ayyaana tokkummaa akka ta'e agarsiisas jedhameera. Hagayya 13 kaasee wanti jalqabamuuf ganna soqotaa beeqacee yookiin meesee xumuree yeroo boqonnaatti hanga hagayya 15 13 10tti xumura qaca'u. Isa xumuree bayeeti gaafa guyyaa 13 sana muka dhaaba ganama bayee buna isaa dhugee bayeeti muka kana dhaaba. Mukti dhaabu akkuma guddoon jedhan naannootti garagarii lolchiisa dhaabuu ejersaa somboo mukoonni akkanaallee keessa jiru. Isa dhaabee galaa gaam sanaa kaasetti masqala lakkaa. Ijoolleen gaam sanaa kaatetti kusaayee murti ittacha murti muranii dallaatti hirkisu akka qoorachuudha bariituu jalqabu. Akkas jedhaaf waliin indaanqoo lamayyee. Masqala muka dhaaban bahe walitti fidaniiti dubbatu. Indaanqoon lamayyinaan lafti baree jechuudha. Muka dhaaban dhaabbannaan birraan baree. Dubartiin warqee gaarii manarra jiru filatanii dhaqanii warqee duugu. Gam sanaa kaasanii hanga masqalaa ittiin nyaatan ollaa taasaa tolchan. Masqalatti nama bira darbuu loonillee guyyaa itti quufanii oolan akka ta'e himameera.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen 250 ol jiraatotaaf dabarsee kenneeti kan jiru. Magaalittiitti manneen lammiilee harka qalleeyyiidhaaf dabarfaman kunneen baatiiwwan gannaa darban kan ijaaraman ta'uun taasifameera. Waliigalaanis guyyaa har'aa manneen 253 lammiilee harka qalleeyyii fi saaxilamuudhaaf dabarfamanii kennamu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksiseera. Manneen kunniinis dirree taphaa daa'immanii iddoolee bashannanaa dabalatee misoomalee bu'uuraa adda addaa kan of keessaa qabu ta'uun ibsameeti kan jiru. Kantiibaa Adaanech Abeebee sirnicha irratti ergaa dabarsaniin tumsaa fi qindoominaan hojjennaan misooma jiraattota fayyadu saffisaa fi ga'umsaan raawwachuun akka danda'amu himaniiru. Qaamolee hojii tola ooltummaa kan irratti hirmaachuudhaan tumsa taasisanis galateeffataniiru. Kantiibaa Adaanech Abeebeen namoota manneen kennaniif kanaafis ayyaana masqalaa sababeeffachuudhaan maaddiis qoodaniiru. Ayyaanni Damaraa Masqalaa ayyaana hojiin gaariin itti mul'atu ta'uu mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti barsiisaan amantichaa Luba Abii Makonnin himanii jiru. Hawaasnis jaalalaa fi nagaa barsiisa ayyaanichaa hojiitti hiikuu qabaa jedhaniiru Wasanii Amaare. Ayyaanota amantaa Ortodoksii addabaabaayii irratti kabajaman keessaa tokko ayyaana Damaraa Masqalaati. Ayyaanni Damaraa Masqalaas hawaasni karaa duudhaa amantichaa eegeen sirnoota garagaraan waggaa waggaan kabaja. Ayyaanni Damaraa Masqalaa yaadannoowwan garagaraa qabaachuus mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti barsiisaan amantaa Luba Abiyyi Bokonnin himanii jiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti eegi fannifame du'ee du'aa mo'atee samitti ol ba'ee booda fannoon inni itti fannifame mukni inni ittiin fannifame sana yookaan masqalli sana yuudoonni namoota dhukkuban waan fayyisaa tureef namoota rakkoo keessa jiran namoota du'an hundumaa waan kaasaa tureef kuni jiraachuun qabu jedhanii baasanii magaalarraati baasanii darbatanii kosiitti jissaa turaniira. Waggaa 300 jechuudha. Waggaa 300dhaan eegii ture booda bakki inni jiru wallaalameera. Yeroo sana mootittiin illeenii haadhii harmeen mootichaa Qosxonxinoos diinata isaa yeroo mo'atu sana mallattoo kana samiirratti waan argeef achiin booda ishiinis haati mootittii haadhii Qosxonxinoos mootittiin illeenii kanaan booda fannoon gooftaa koo Yesuus Kiristoos eessa jira jettee barbaaduu jala qabde. Guyyichattis sirnoonni garagaraa kabaja ayyaanichaaf kan taasifamu akka ta'es ni dubbatu. Waggaa dheeraadhaan booda barbaaddee nama ishitti mudhabdee nama tokko argattee nama umriidhaan dheeratedha. Kiriyaakos jedhamu sana bakka kana abbootiin keenya jedhaa turanii garuu bakka sana eenyu akka ta'e namni hin beekamu. Ishiinis gadditee Waaqayyoo kadhannaadhaan yeroo gaafattu ergamaan qulqulluun Miikaa'el dhufe maal akka gochuu qabdu muka daamaraa walitti qabu akka qabdu muka daamaraa sana gubdee eegii mukni daamaraa sana gubate aarri sana bakka deemee itti sagadu sana bakka sana masqalli fannoon gooftaa achi jira kan jedhu eega argatte kana fulbanaa bultii 17 eegalte jechuudha fannoo kana barbaaduudhaaf qotiin jala jaamagame bitootessaa bultii 10 immoo guyyaa fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos qotamee argameedha jechuudha. Ji'a ja'aadhaan booda fannoon sana argameera. Kanaafuu seenaan isaa seenaa mootittii illeenii akkamiidhaan fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos isa awwaalame sana qottee akka baaste kan mul'isuudha jechuudha. Ayyaanni Damaraa Masqalaa yeroo kabajamu hojiiwwan gaarii ta'an raawwachuu akka ta'e ibsanii jiru. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos namaadhaaf ofii isaa yookaan abbaaf hafuura qulqulluu Waaqa wajjidhaan nu araarsuudhaaf Waaqayyoon fannifameera. Kanaafuu kan fannifame gooftaan araaraadhaaf waan fannifameef fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo kabajnu araara yaadanna jechuudha. Araarri kun maalidha? Jaalala Waaqayyoon nu qabu fannoo yeroo kabajnu akka yaadannu nu godha inni tokkoffaa. Kanaadhaaf kabajna. Inni lammaffaa kiristaanoonni yeroo fannoo kana kabajanii Waaqayyoon waan warraa godhe sana yaadachaa warris nama biraadhaaf sana akka godhan. Waaqayyoon nu jaalateera nama biraa akka jaalannu. Waaqayyoon nagaa nuuf labseera nunis nagaadhaan akka jirannu. Hawaasnis yeroo ayyaanicha kabaju jaalalaa fi tokkummaa isaa cimsachuu akka qabu dhaamanii jiru. Hawaasni yeroo ayyaana masqalaa kana kabaju inni guddaan kan beekuu qabu masqalli maalidha kan jedhu ni tokkoffaa. Akkuma reefuu kaasaa turre masqalli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalala isa dhuma itti ibseedha masqala jechuun. Kanaafuu uummanni yeroo ayyaana masqalaa kana kabaju
jaalala gooftaan isaadhaaf ibse sana innis obboleewwan maatii isaadhaaf nama hundumaadhaaf akkuma kitaabni qulqulluu dubbatu kiristaanonni nama hundumaa jaalachuu qabu. Maaliif gooftaan nama hundumaadhaaf fannifame jaalala isaa guddaas mallattoo guddaa nuuf kenne masqala irratti kan fannifame jaalalaadhaan. Kanaafuu hordoftoonni amantaa kiristaanaa yeroo ayyaana masqalaa kana kabajanu jaalalaadhaan kabajuu qabu. Inni lammaffaa masqalli gooftaa Yesuus Kiristoos kan nagaan itti labsamedha. Gooftaan keenya nagaa kanuuf kennedha. Nagaan qabnu turre waggaa 5,500 eeginni fannifame booda nagaa arganneera. Kanaafuu nagaadhaan kabajuu qabu. Ayyaanni daamaraa masqalaa waggaa waggaan naannolee biyyattii hundatti bifa ho'aa ta'een kabajamee oola. Ayyaanni masqalaa kan arjoomuu malee waaqiin ittiin dhagahamne kan qabu kan hin qabneef qoodee quufaa gammachuudhaan kan kabajamudha. Ayyaanni masqalaa bara kanaatis akkaataadhuma duudhaasaa eegeen haala tokkummaa fi hammattummaa mirkaneesseen kabajamuu akka qabu manguddoonni argaa dhageettii dhaamanii jiru. Seenaa Sangirmaa qabasa dabalataa qaba. Oromoon falaasama bara dhufee darbuu ittiin lakkaa'uu fi keessatti of ilaalu qaba. Ayyaanota gurguddoo falaasama Oromoo bu'uureffachuun jaalalaa fi hawwii gaariin simataman keessaa tokko ayyaana masqalaati. Namni quufa, saaniin quufa, kormi bokkisaa deema, dargaggeechi illee sirbaa deema masqalaan booda. Onneen itti dhufaa deema. Onneen sirbaa, onneen dargaggummaa, onneen itti godhatee gombisa. Waa iddoo argitu masqala irraa jammara jecha. Egaa minaan duuba jira quufaa masqala mootii ayyaanaa jedhama. Masqala mootii ayyaanaa masqala maaltu wallaalaa jedhani. Oromoon awwal argu. Maatiif waatiin horiin illee ol arga. Horiin ganna gara oola. Masqalaa jammareetti immoo walitti dhufa. Bara quufa, bara abaaboon dhootee ifatti ba'u. Bara qilleessi baallamii walali'ee abaaboon daraaree itti gammadu. Ayyaanni masqalaa falaasama Oromoo bu'uureffachuun kabajamu kun jaalalli tokkummaa fi hammattummaan kan ittiin lallabamudha jedhu maanguddoonni argaa dhageettii ETV Afaan Oromoo waliin turtii taasisan. Oromoon handhabee kennaa hanqabu wajjin qooddatee nyaata. Haa qabaatus yoo dhabees immoo hanqabu saniif kenna. Kaloorree horiilleen namni kaloo yoo dhabe gaafa saniin dhoowwitu. An harkaa dhabellee fuutee kennitaaf. Quufa. Namni gaafa san lallabee horii kana kaloo keechaa yaaseedhe sin gaafatu Oromoon. Kaloo ati qabaattee taanaa itti naqee ittiksa. Hin dubbatu. Saanillee quufee namnillee quufee olirra deemee nyaata. Aduu ayyaanaa san ka aduu masqalaa sanii gizee horiin dheedee galee waara irratti wal yaamanii hunduu hin dhiyaataa, qinceen hin dhiyaataa, marqaan hin dhiyaataa, hoolaa qalee kocheen hunduu hin dhiyaataa. Nagahumaan kaa jaalalaan wajjin nyaatanii dhuganii achiis bahanii mana saniitis dhaqanii irra deemanii nyaatanii dhuganii masqala gammadaniituma oolan. Gammachuudhaan oolan. Damaraan masqalaas agarsiistuu tokkummaa fi waloominaa mallattoo ifaa quufa fi gammachuuti. Yoo gubdi tokkummaa keenya bakka tokkotti dhufeenya keenya nuu ifatti baane dukkana keechaa ifatti baane tokkummaa keenya nuu godhi cilee kana cilee gabbataa nuu godhi asanyii nuu tolu hankarraa nuu tolu ani nageenyaa nuu tolu an Oromoo fi Oromticha sabaaf sablammiidhaa tolu jedhee walitti fidee guba. Waaqa nagaa nu baase galata argatu jecha waaqa faarsaa akkasitti wajjin dabarsa. Masqalli ollaa firri fagoo fi dhiyoo kan ittiin wal argan kan wajjin nyaatee dhuguu fi waadan waliin jireenyaa kan ittiin haaromfamudha. Jaalala uuma, tokkummaa uuma, nageenya uuma, misooma uuma. Gaafa walitti dhufte, gaafa jaalalli jiraate waan kan hunda of keessaa qaba. Wajjin nyaatte ol mararte, wajjin nyaatte rakkoodhaa ol baafte, wajjin nyaatte nageenya olii yaadda, wajjin nyaatte qabeenya waliin argatta. Ayyaanni masqalaa barii birraa abdii guutuun kabajamu kun akkaataadhuma duudhaa isaa eeggateen latee dagaagee dhalootaa dhalootatti akka darbuuf namni kamuu gahee isaa baatuun ammoo dhaamsa maanguddoota argaa dhageettii kanneeniti.
Hayyee daawwattoota keenya TV Afaan Oromootti kan daawwachaa jirtanii egaa oduuwwan ayyaanaa keessaa baaneeti kan jirru olaana. Ammoo oduuwwan idileedhaan daawwattoota keenya biraan qabannee gahuudhaaf jennu jalqabna jechuudha. Pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee dhaabbata mootummoota gamtoomanii riifoormii gaggeessuun mana marii tasgabbii Afrikaafis bakka bu'iinsa akka kennuu fi hubachiisaniiti kan isaan jiran. Pirezidaantichi yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Ameerikaa Niiwuyoorkitti taa'amaa jiru irratti haasaa taasisuun ergaa kana kan dabarsanii Abubaayyoo Kafan immoo gabaasaa akka ta'an nuti qindeesseera. Madam President, looking back on the 80 years of its existence, Pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niiwuyoorkitti taa'amaa jiru irratti haasoo taasisaniiru. Haasoo isaanii waggoottan 80 hundeeffama isaatti dhaabbatni mootummoota gamtoomanii milkiiwwan hedduu ittiin boonuu galmeesseera jechuun eegalaniiru. Wareegama taasifameen biyyoonni sirna bittaa kolonii jalaa bilisa bahuun ashaaraa dhaabbata kanaati jedhaniiru. Hundeeffamuu dhaabbata kanaatiin fincilli hidhattootaan taasifamuu gaagaamni namoomaa weerara dhibeewwan hamoo ittisameera jedhaniiru. Galmootni misoomaa miiliineemii fi galmootni misoomaa itti fufaa dhaabbatni mootummoota gamtoomanii boce hiyyummaa hamaa hir'isuu danda'eera jedhaniiru. Galmichis galma qolannaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaafis karra saaqeera jedhaniiru. Kun hundi ta'ee garuu dhaabbatichi riifoormii isa barbaachisa jedhan. Hundaa ol dhimma nageenyaa, siyaasa fi faayinaansii idil addunyaa keessatti biyyoonni martuu bakka bu'ummaa gitaa akka qabaataniif riifoormiin taasifamuu qaba. Pireezidaant Taayyaa Asqasillaasee dhaabbatni mootummoota gamtoomanii caba haqummaa isa mudate kan gam tokkoof qofa looguu keessatti kufee keessaa of baraaruu qaba jedhaniiru. Dhaabbatichi ofuma isaatii qajeeltoo chaartara isaarraa waan maqeef tumsa idil addunyaas rakkoo keessa galchee jiraachuu ibsanii adeemsi dhaabbatichaa bifa kanaan itti fufuu hin qabu jedhaniiru. Kuni kanumaan osoo jiru wal dorgommiin qofa qofaatti taasifamuu amma baay'achaa jiru ammoo ittuu nu yaaddessa jedhan. We are also deeply concerned by isolationist policies. Imaammanni harka deeggarsa misoomaa dachaafatanii tumsa jijjiirama qilleensaa dhiisanii buufata waraanaa fi meeshaalee waraanaan wal dorgomuu taasifamaa jiru daran nu yaaddessa. Pireezidaant Taayyaa Asqasillaasee haasoo taasisanii kanaan wal dorgommiin akkasiin adeemsifamuu gaagaama namoomaa hammeessuu malee eenyunuu hin fayyadu jedhaniiru. Kanaafis qajeeltoo walitti dhufeenya naga qabeessaa biyyootaatti deebi'uu qabna ergaa jiru dabarsaniiru. Itoophiyaan ejjennoo biyyi kamuu qofaasaatti rakkoo idil addunyaa furuu hin danda'u jedhu akka qabdu himanii biyyi hunduu keessattuu kanneen badhaadhan harka deeggarsa misoomaa dachaafatan diriirsuu fi biyyoota gidduutti nageenya buusuu itti gaafatamummaa guddaa qabdu jedhaniiru. Dhimma baha giddu galeessaa ilaalchisanii haasoo taasisaniinis Itoophiyaan murtoo wal dhibdeen kamuu karaa nagaa furamuu qaba jedhuutti amanti jedhaniiru. Walitti bu'iinsi kamuu fala dippiloomaasii argachuu qaba jedhaniiru. Itoophiyaan ejjennoo mirga murtoo ofii murteeffachuu lammiilee Paalestaayinii seenaa keessatti ittiin beekamtuu irra deebitee mirkaneessitis jedhaniiru. Gamni lachuu kallattiin walitti dhufanii waliin mari'achuun dirqama hatattamaati jedhaniiru. Deeggarsi namoomaa uummata dhaqqabuu qaba jedhan. Kun ejjennoo siyaasaa osoo hin taane ejjennoo namoomaatis jedhan. Itoophiyaan murtoo fala biyya lamaa dhaabbatni mootummoota gamtoomanii wayita dabarse ifatti ejjennoo ishee akkuma agarsiifte ammas jala sarartee wanti dubbattu hawaasni idil addunyaa rakkoon nageenya itti fufee fala argatee nageenya waraana qabu waamicha taasifti jedhaniiru. Adeemsi baha giddu galeessaatti nageenya buusuuf taasifamuu fi adeemsi irra deebiin ijaaruu biyyoota naannawichaatti haala walxaxaa bifa hin uumneen ta'uu qabas jedhaniiru. Haasoo isaanii baha giddu galeessaati gara kibbaa fi gara Afrikaatti naannefataniin dhaabbatni mootummoota gamtoomanii caasaa bulchiinsaa fi humna faayinaansii isaas gara kibbaatti fi gara Afrikaatti qixaan caasessuu qaba ejjennoo jedhu ejjennoo Afrikaa irra deebiin dhageessisaniiru. Akkuma waliigalatti Afrikaan guddachaa jiraachuu kan ibsan pireezidaant Taayyeen ta'us sababa rakkoolee idil addunyaa Afrikaan galmoota ishee sirnaan milkeessuu danda'a hin jirtus jedhaniiru. Hundaa rakkoon idaa waliin wal qabatee jiru arditti harka qabeera jedhaniiru. Itoophiyaan idaan akka haqamu waamicha taasiftis jedhan. More importantly, nageenyaaf tasgabbii Afrikaas ilaalchisanii haasoo taasisaniin Itoophiyaan dhimmi nageenya biyyoolessaa biyyoota keessattuu kan biyyoota waliif ollaa walirratti hirkatoodha jedhaniiru. Kanaafis shororkeessitoota idil addunyaa naannoo keenyatti socho'aa jiran qolachuuf humna keenya dabalataanis ni tumsina jedhaniiru. Hawaasni idil addunyaas kana beekee deeggarsa taasisuu qabu akka taasisu keessattuu Somaaliyaatti ergama nageenyaa gamtaa Afrikaa akka tumsu waamicha taasifna jedhaniiru. Kanaan dabalatattis dhaabbatni mootummoota gamtoomanii teessoo bakka bu'ummaa Afrikaa gitaaf xiyyeeffannoo kennuu hojjechuu akka qabu irra deebiin hubachiisaniiru. Yaa'icha irratti haasoo taasisanii kanaan koomishiniin keewwata waliigaltee misooma laga Naayilii Inteebee biyyoota yaa lagichaa maraan mallattaa'uuf fiixa dhaga'ee jiraachuu yaadachisanii biyyoonni yaa laga Abbayyaa injifannoo waloo galmeessaa jirus jedhan. Itoophiyaan hidha guddicha annisaa elektirikaa maddisiisuu fi biyyoota Afrikaa misoomaan walitti hidhuus eebbisiisuu ishee yaadachisanii hidhichi lammiilee Itoophiyaa dukkana keessaa kan baasu haadholii qoraan dugdatti baatan dugda isaanii kan boqachiisu dhiyeessii bishaan qulqulluu uummataa kan dabalu carraa hojii fi wabii midhaan nyaataa kan fooyyessu walitti hidhamiinsa biyyootaa kan cimsu
misooma itti fufaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan mirkaneessuudhaas jedhaniiru. Itoophiyaan Afrikaa irraa biyyi baay'ina uummataa lammaffaa biyyi daldala addunyaa keessatti qoodni ishee olaanaa galaana diimaa fi garba Indiyaa irratti nageenyummaan daldalaa ishee akka mirkanaa'uufis gaafataniiru. We concur with the Secretary General's statement during the Awaza conference. Ibsi barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii Awaaza irratti dabarsan biyyi kamuu sababa qubsuma lafaatiin carraa guddinaa faayinaansii fi teekinooloojii dhabuu hin qabdu jedhu gara hojiitti akka hiikamu gaafanna. Itoophiyaan biyyoota idil addunyaa biroo waliin ta'uun nageenyaa fi misoomni hunda galeessaa biyyoota gaanfa Afrikaa fi ulaa galaana diimaa akka mirkanaa'u ni hojjettis jedhaniiru. Qajeeltoo fi imaammata fala dippiloomaasii qofaa qabattee hojjechuu itti fuftis jedhaniiru. Miirri tokkummaa, hafuurri namoomaa, addunyaan gaariin, addunyaa badduu wal dorgommii fi abdii maleessummaa keessa jirru kana ni injifata. Kun akka ta'uuf Itoophiyaan qajeeltoo chaartaraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bu'uura godhattee hojjechuuf kutannoon qabduu olaanaadha jechuun haasawaa isaanii xumuraniiru. And collective well-being will triumph over the current atmosphere of rivalry and hopelessness. Itoophiyaan misooma humna anniisaa niwukilaaraatiin michummaa Raashiyaa waliin qabdu cimsuun Afrikaa fakkeenya ta'uu hojjetaa jiraachuu Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed ibsani. Hariiroon dippiloomaasii fi dinagdee biyyoota lamaanii yeroodhaa gara yerootti cimaa jiraachuunis himameera. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin waliin Mooskootti dhimmoota garaagaraa irratti mari'atanii jiru. Mangistuu akkuma. Yaa'ii torbee atoomikii addunyaa irratti hirmaachuuf Raashiyaa Mooskootti kan argaman Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin waliin dhimmoota garaagaraa irratti mari'ataniiru. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed maricha irratti simannaa pirezidaantichi jiila isaaniif taasisaniif galateeffachuun mariin itti aanu magaalaa Finfinneetti kan taasifamu ta'a jedhan. Mr. President, at the outset, I would like to thank you for the invitation. Simannaa ho'aa jila kiyyaaf taasiftaniif galatoomaa jechuun barbaada. Mariin keenya erga yaa'ii biriiksii booda kuniisa lammaffaadha. Mariin itti aanu garuu magaalaa Finfinneetti akka ta'u abdii guddaan qaba. Biyyoonni lameen hariiroo dinagdee hawaasummaa fi daldalaa cimaa kan qaban ta'uu kan himan Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed gara fuulduraattis hariiroo cimaa fayyadamummaa waloo biyyoota lameenii mirkaneessuun cimee kan itti fufuu akka ta'e simaniiru. We do have very strong bilateral relationship. Nuti walitti dhufeenya cimaa qabna. Seenaa wal fakkaataa seenaa amantii walitti dhufeenya qaban biyyoota qabnudha. Gara fuulduraattis michummaa cimaa baroota dheeraa lakkoofsisee fi fayyadamummaa waloo biyyoota lameenii mirkaneessu kan cimsinu ta'a. Michummaa biyyoota lameenii gama dinagdee fi dippiloomaasii akka guddatuuf kan hojjennu ta'a. Kana mirkaneessuuf ammoo daawwannaa taasisaa jirru kun qooda olaanaa qaba. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin Itoophiyaan michuu jabduu biyyattiin ardii Afrikaa keessaa qabdu ta'uu himuun hariiroon biyyoota lameeniis gama hundumaatiin guddachaa akka jiru himaniiru. Kabajamuu ministeera muummee irra deebiin baga nagaan gara Mooskoo dhuftan jechuun barbaada. Gara kana dhufuu keessanitti hedduu gammanneerra. Itoophiyaan michuu Raashiyaa waggoota hedduu lakkoofsifteedha. Michuu jabduu ardii Afrikaatii nuti qabnuudha. Walitti dhufeenyi dippiloomaasii biyyoota lameenii bara 1898 kan jalqabe yoo ta'u yeroo ammaatti walitti dhufeenyi keenya guddachaa dhufeera. Gama daldalaa fi tajaajila namoomaatiin walitti dhufeenyi keenya cimaa jira. Kun cimee kan itti fufu ta'a. Jalqaba bara kanaa keessas jiilli Raashiyaa Itoophiyaa kan daawwatu ta'a. Maricha irrattis waliigaltee misoomaa anniisaa niwukileerii tajaajila hawaasummaaf oolus biyyoota lamaan gidduutti mallattaa'eera. Dear ladies and gentlemen, the document exchange ceremony begins. Waliigalteen tattaaffii Itoophiyaa giddugala indaastirii oomishaa gochuudhaaf taasifamaa jiru dhugoomsuudhaaf dhaabbileen dhuunfaa Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduutti mallatteeffame. Itoophiyaan giddugala indaastirii taasisuu keessatti gaheen dhaabbilee dhuunfaa murteessaa ta'uusaa deetaan ministeera indaastirii Taarraqany Bulultaa himaniiru. Seenaa Sangirmaa gabaasa tajaajiluu Itoophiyaa akka taanutti qindeesse. Waliigalteen tattaaffii Itoophiyaa giddugala indaastirii oomishaa gochuuf taasifamaa jiru dhugoomsuuf gargaaru dhaabbilee dhuunfaa Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduutti mallattaa'eera. Tumsi daldalaa waggoottan kurnan darban Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduutti hojiirra oolaa jiru Afrikaatti tumsa dinagdee guddaa ta'uu deetaan ministeera indaastirii Taarraqany Bulultaa ibsaniiru. እንደ ኢትዮጵያ በሂደት የመፍጠር መለማመድ አለብን።
akka Itoophiyaatti adeemsa keessa waa uumuu yaala deemuu qabna yookiin ammoo teekinooloojii alaa dhufan madaksuu fi fayyadamuu qabna. Gama kanaan Chaayinaan biyya teekinooloojiin addunyaa irratti saffisaan guddachaa jirtudha. Akka biyyaattis ta'ee kaampaanoonni dhuunfaa biyya keenyaa fi Chaayinaa waliin hojjechuun carraa misoomaa itti fufiinsa qabu akka uumamuuf gargaara. Indaastiriiwwan biyya keenyaa dorgomtoota akka ta'aniifis carraa kan uumuudha. ሊሆኑ የሚችሉበትን አቅም ለመገንባት የተሻለ እድል የሚሰጥ ነው። dhaabbileen chaayinaa Itoophiyaatti dameewwan misoomaa adda addaa irratti bobba'uun guddina dinagdee Itoophiyaatiif shoora jabaa baachaa jiru kan jedhan Taarriqny Bulultaa waliigalteen dhaabbilee chaayinaa fi Itoophiyaa gidduutti mallattaa'e kunis guddina indaastirii oomishaa biyyoota miseensota BRICS kan saffisiisu ta'uu ibsaniiru. ቻይና አንዷ የብሪክስ መስራች ሀገር ነች። ኢትዮጵያ ደግሞ የብሪክስ አባል ነች። chaayinaan biyyoota BRICS hundeessanii keessaa ishee takkadha. Itoophiyaan ammoo miseensa BRICSii waan taateef miseensota BRICSii gidduutti hariiroon daldalaa akka cimu fi investimentiin akka guddatutu barbaadama. Waltajjiin irraas kan mijeesse qaama BRICS kan ta'e dhaabbata EPIC jedhamudha. Kunis giddugala warraaqsa indaastirii haaraa New Industrial Revolution ta'ee BRICSiif kan hojjetudha. Haaluma kanaan abbootii qabeenyaa walitti fiduun hariiroon daldalaa biyyoota miseensota BRICSii akka cimuu fi investimentiin isaanii akka guddatuuf kan hojjetudha. ከብሪክስ ኮሚኒቲ የብሪክስ አባላት የጋራ ንግዳቸው እንዲያድግ ኢንቨስትመንታቸው እንዲያሳድጉ ያለ ፕላትፎርም ነው። ዳይሬክተር ኦላናን giddugala innoveeshinii tumsa BRICS fi kantiibaa ittaanan magaalaa Jaamiin Jiwaang Roongiling gama isaaniin hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu jiru cimee akka itti fufuuf tumsi dhaabbilee dhuunfaa murteessaa ta'uu mirkaneessaniiru. Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu tumsi hammattummaa fi fayyadamummaa biyyoota lameenii mirkaneessuu kaayyeffate hojiirra oolaa akka jirus dubbataniiru. Tumsi akka kanaa kun hammattummaa fi fayyadamummaa biyyoota lameenii uumuudhaaf gargaara. Waliigalteen abbootii qabeenyaa Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduutti mallattaa'e kun misooma industirii teeknoolojii bu'uura godhate uumuudhaaf carraa bal'isa. Intarpiraayizoota Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduutti tumsi cimaan akka jiraatu taasisa. Walumaa galatti tumsa damee industirii biyyoota lamaanii caalmaatti guddisuudhaaf kan dandeessisudha. Dorgomtummaa indaastiriiwwan oomishaa Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti qaban guddisuuf kan hojjetamu ta'uu deetaan ministeera indaastirii Taarriqny Bulultaa mirkaneessaniiru. Daawwattoota odeeffannoo ispoortii keessaa immoo Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa bu'aa gadi aanaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 20ffaa irratti galmaa'eef dhiifama gaafateera. Pirezidaantiin Federeeshinichaa Koomaandar Atileet Silashii Sehen turtii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 20ffaa sababeeffachuudhaan ibsa kennaniin atileetonni dorgommichaa fi qophii gahaa taasisan malee bu'aan argame kan karoorfame gadi ta'uusaa ibsanii. Qabxii gadaanaa galmaa'eefis uummata Itoophiyaa dhiifama gaafannaas jedhanii jiru. Qophii wayitaa dorgommichaa fi dorgommichaan duraa tureen atileetonni fi leenjistoota gidduu rakkoon ol kabajuu hojjechuu dhabuu akka tures dubbatanii jiru. Atileetonni waloon shaakaluuf fedhii dhabuu bu'aa gadaanaan akka galmaa'u sababa biraa ta'us eeraniiti kan jiran. Federeeshinichi akka dhaabbataatti hojii hojjechuu qabu sababa hanqina yeroo fi dhimmoota biroon haala gahaa ta'een hojjechuu akka hin dandeenyes ibsaniiru. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa haala leenjii keenyaa akka ilaalluu fi akka federeeshiniitti hojimaata keenya akka sakattaanu nu taasiseera jedheera. Kana malees leenjistoonni tokko tokko akkaataa sagantaa galchaniin federeeshinichi haala shaakala atileetotaa daawwachuudhaaf wayita deemu leenjistoonni bakkichatti kan hin argamne ta'uu ibsanii Itoophiyaan dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 20ffaadhaan meedaaliyaa meetii 2 fi naasa 2 argachuun sadarkaa 22ffaadhaan xumuruun ishee kan yaadatamudha. Odeeffannoo maddeen alaatirraa arganneen ammoo Indiyaan wiirtuu magaalaa Mumbaay diiguun haaromsaa fi ijaarsaalee ammayyaa akka eegalchuu beeksisteeti kan jirtu. Magaalota Indiyaa keessaa jiraattonni miiliyoona 22 ol qabaachuudhaan baay'ina jiraattotaan sadarkaa jalqabaa irratti kan argamtu Mumbaay hanqinaalee misoomaalee bu'uuraa hedduu akka qabdutu himama. Keessumattuu wiirtuun magaalattii gandoota manneen moofaa jireenyaaf hin mijanneen akka dhiphatantu himama.
kanuma bu'uureffachuudhaan jiraattota gandoota jireenyaa fi mijanne keessa jiran iddoolee biroo qabsiisuun ijaarsi haaraa fi misoomaaleen bu'uuraa eegalamuudhaaf ta'u bulchiinsa magaalattii beeksiseera. Bu'uuruma kanaanis wiirtuuwwan magaalattiitti gandoonni jireenyaaf mijaa'oo hin taane diigamuudhaan gamoowwan ammayyaa 72,000 oliin ijaaruuf karoorfameeti kan jiru. Gamoowwan ijaaraman keessaa 50,000 lammiileef deebifamanii kan kennaman ta'uun ibsameera. haa ta'u malee lammiileen manneen kanneen argachuudhaaf mirga qaban sanada guutuu seera qabeessummaa kan qabanii fi yoo xiqqaate waggoota 25 darbaniif magaalattii keessa kan jiraatan ta'uu qabus jedhameera. Gamoowwan kun 13,000 ol ammoo daldalaa fi indaastiriiwwan garaagaraatiif kan oolan ta'uu bulchiinsa magaalaa Muwaayibee beeksiseera. haa ta'u malee sochiin magaalaa Mumbaay haaromsuu fi deebisanii ijaaruu kun sochiiwwan daldalaa xixiqqaa miidhuun hojii dhabdummaa kan babal'isuudha jechuun qaamoleen garaagaraa irraa komiin mudachaa jiraachuu AFPtu gabaase. kabajamtoota daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoo irraa oduuwwan galgala kanaa kan fulbaana 16 bara 2018 ayyaana jamara masqalaa galgalaatiin wal qabsiisnee odeeffannoowwan garaagaraa sin biraan gahaa turreeti kan nuti jirru kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti ayyaana jamara masqalaa lama kamiin kabajamee kan jedhuu fi odeeffannoowwan wal qabatan kanneen biroo sin biraan geenye xumureetu. Mabita Shumee fi olaanaa yaaddeessaa turre waan daawwattaniif guddaa galatoomaa hordoftoota amantaa Ortodoksii yookaan Kiristaanaa maraan ammoo ayyaanni masqalaa ayyaana gaarii ayyaana jaalalaa fi tokkummaa isiniif haa ta'u jenna halkan gaarii.